warri achitti dararamaa jiru isa kana jedhamees himamu miti isa kana jedhamees lakkaa'amee wanta jedhu miti akka biyya keenyaatti biyyi keenya ofii siitii buukan isin akkana jirra jiraachuu wajjiniin uummanni kun waggaa tokkoof ho'i ga'eera erga ibidditti qabachuu jalqabe bakka ibiddi irraa ka'e kana sana jechuutti nuti hin beeknu bakka ibiddi sababni ka'eef maaliif jennaan duruu jiraataa dhageenye duruu itti godaanaa dhageenye duruu itti baqataa dhageenye biyya Saudi amma itti baqachuu hin jalqabne amma itti godaanuu hin jalqabne abbootii meeqa waggaa dhibbatti dhiyaachuudha ka'u ittuma baqataati abbootiin keenya fideenuun ga'e ayyee baqaa hiree keenya ta'e godaansaa hiree keenya ta'e inni bara kanaa isa hamma kana jedhamee haasa'amee isa ummanni silaa kana ta'a jedhamee barreeffamee yookaanis danda'amu miti sabiyyi dubartiin daara ciniinfuurra jirtu qabamteeti ciniinfataa waan ciniinfuun nama godhu namni haadha manaa qabu hin beeku yookaanis namni ilmoo argatee beekus hin beeka dubartiin ilmoo argattee beektu hin beektu namni haadha manaa qabu waan inni wajjiniin ta'us hin beeka ciniinfuurraa fuudhamteeti karaatti jarwal bakka jedhamtutti intalti wayii jarwal bakka jedhamtutti karaa daariitti deessee ulmaadhuma sanaa wajjiniin utuu bishaanitti hin kennin gara jabeenya uummanni garaa nuti jabaataa jiru isa laafaa miti baraa ulmaa sanaa wajjiniin amma deessee kaatee achumatti akka bineensaa akka booyyee taane jechuudha farda taane loon taane beeyladaa taane karaa daariitti deessee kaateetti achitti offoltee namni gara laafessi fuudhee mana hidhaatiin ga'uudhaa mucaa amma dhalattee kaate jechuudha mee mucaan gaafa sana dhalate hamma inni turu mooji hamma inni jiraatus mooji rabbiin malee namni beeku hin jiru azaabni nuuf bara kana keessa mudanne azaabni amma uummanni keenya mudate isa gaafa Yamaniitti uummanni namni 500 ol boombiin itti darbamee achitti gubate mirgi dhala namaa warri jedhamu warri addunyaan gizee warra VOS jedha warra maalis jedha silaalaa utuu silaa amba biraati utuu silaa wanta biraati uummanni silaa biyya ofii keessatti kabajaa qabu biyya ambaatis kabajaadhuma qaba beekamaadha rakkoon keenya biyya kana keessatti beekamtii biyyooma namoomu mallee ati namaan jechuullee didde bara kana zabana kana keessa faranji arabni namni bar namummaafu elaa yoo akka amantii ta'eesi ummata amantii qabullee hamma nama jechisiisuutti nama rakkisu tokkotti amantii qabas ummata jedhamu miti maaliif jennaani biyya kana keessatti namni wallahi isa dhugumaati nama yeroo lolaa masjidatti baqatee offolu nama yeroo lolaa bataskaanatti baqatee offolu namni yeroo lollitti ka'e bataskaanatti baqata maaliif jennaan ganda amantiiti garaanatti hin yabaatanu jedha yeroo rakkate ganda amantiinuma fedhe haa ta'u itti baqatee offolaa bara yeroo ammaa kana keessa adabni uummanni keenya Saudi keessa itti jiramu isuma waa biraa wayinurraa kaffalataa jiran malee isa kan ilmoon namaa namarratti namni namummaa qabu namni zulmiin hojjetamaa jiru kun qofti moo lafatti hafa isinitti hin fakkaatin hawaasa keenya. Ya bane ekam sanu ergatu erga